Hawwaala yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas immoo bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Egaa guyyaan har'aa Desembarii 11 baatii 12 2024 oolmaa sharafa gabaa gurraachaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Bagga nagaan uftanii warri maatii koo hin taane laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii kootti dabalamaa. Odeeffannoo waqtaawwaa yeroo hundumaa waliin geenya akkasumallee waan na beektan nuuf qooda nutis waan na beeknurraa isiniif qoonna jechuudha. Itti aansuudhaan egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa sharafa ani isinii qabadhee dhufee biyyoota 20 karaa gabaa gurraacha. Isaanis immoo kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubaay, Dirham, Oman Riyaal, Pound Sterling, Kuwait Diinaar, akkasumallee immoo Yemenii Riyaal, Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Swiss Frankii, Yuuroo warreen kakkana jechuudha. Chaayinaa Hiwaanis dabalatee Baahrein, Joordaan, Kaatar biyyoota kakkana walumaa galatti biyyoota 20 Siwiidin kiroon warreen kana jechuudha. Anan isinii qabadhee dhufe yaadaaf qalbiidhaan dhaggeeffadha. Guyyaa itti sharafni ol ka'ee kaawwatu ergattu guyyaa sharafni gadi bu'e immoo of harka kaawwattu jechuudha. Egaa yeroon jalqabarraa isinii ka'u doolaarri Ameerikaa tokko akka Itiyoo bilaak maarketii yookiin gabaa gurraacha har'a ittiin ooletti 140.32 oolee jira. Egaa akkuma beekamu eengadda gaafa guyyaa 9 innan isin biraan ga'ee fi innarraa garaagarummaa xiqqoo ni qaba jechuudha. Eengadda 139.49 ture guyyaa har'aa garuu 140.32. Kanaafuu guyyaan har'aa dabaluu argisiisee jira jechuudha. Yeroo hundumaa gaafa saantimni qannasu kaawwadha. Saantimni gaafa da'u saantimni sun walitti ida'ame baay'ee ufa jechuudha. Yeroo herreegdanii ilaaltani dhugaa dubbachuuf saantibootumti kun adiin tokko birriin tokko walitti dabalame waa sirra sinii oolaa jechuudha. Kanaaf hin tuffatiin asin saantibuumayyuu jechuu barbaadeen. Inni itti aanu immoo Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com guyyaa har'aa jechuudha 99.5 oolee jira. Fakkeenyaaf isa eengaddaa 98 ture har'a dabalee argisiisee jira. Inni itti aanu immoo Awustolaariyaan Doolaaridha. Awustolaariyaan Doolaarri tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com 89.20 oolee jira. Akkasumallee immoo Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com guyyaa har'aa jechuudha 147.72 oolee jira. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com yookiin karaa gabaa gurraachaa jechuun 158.88 oolee jira. Akkasumallee Chaayinaa Hiwaan tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com 19.22 oolee jira. Inni itti aanu Pound Sterlingidha. Pound Sterlingiin tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com 178.96 oolee jira. Akkasumallee Oman Riyaalidha jechuudha. Oman Riyaalli tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com akkasuma jechuudha 354.34 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com yookiin gabaa gurraachaatiin 197.62 oolee jira. Akkasumallee immoo inni itti aanu Baahrein Diinaaridha. Baahrein Diinaarri tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com 361.70 oolee jira jechuudha. Akkasumallee sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuwait Diinaar jechuudha. Kuwait Diinaarri tokko guyyaa har'aa 456.59 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha jechuudha. Dubaay Diraamni tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com guyyaa har'aa 38.19 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itiyoobilaakmaarkeetii.com 37.30
37 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa inni amma ani isiniin jedhe karaa Itiyoo Bilaak Maarketii tiini'a akkasumas jechuudha warri Saudi Arabiyaa jirtan akka siistema daldalaan keessan ittiin isinii erguutti immoo egaa guyyaa har'aa jechuudha namni birriin keessan baay'ee ta'e 29 oolee jira jechuudha. 29 yeroon isiniin jedhu tokko isheetu 29 miti. Maaliif yeroo hundumaa irra deebitee dudubbatta warra jettaniif immoo akkuma ani guyyaan viidiyoo gadhiisu guyyaan maamila haaraa yookiin immoo nama haaraatu ufee aggeeffataa jechuudha. Kanaafuu akka ani amma karaa itiyooblaakmaarket.com yeroo ani himu sarchi godhanii akkas argatuu danda'u. Garuu daldalaa wajjin gaafa wal gaafatan wal dhahaa ta'uu isaaniitti danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu namni birrii baay'ee qabdan fakkeenyaaf 2,000 oli 2,000 olii hanga 5,000 6,000 7,000 ta'u jechuudha. 4,000 yoo ta'e jechuudha. Fakkeenya 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29f yeroo jettani sumuni tokko namni sin daguu yookiin immoo kaalkuleeta isaallee isin shawwaduu akka hin dandeenye argattu. Akkasumallee namoonni birriin keessan 2,000 gadi hanga 100 500 yoo ta'u warri qabdan immoo jechuudha. Guyyaa har'aa 29.50 oolee jira. Yeroon siniin jiru isinis akkaataa itti baay'ifattan fakkeenyaaf 1,000 yoo qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29.50 jettanii isinis haala kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha warra Saudi Arabiyaa. Itti aansuudhaan immoo Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 37.51 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 0.55 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko guyyaa har'aa 39.12 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 2.80 oolee jira. Indian Rupiin tokko 1.68 oolee jira. Akkasumallee Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 4.2 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin Kiroonidha. Suudiin Kiroon tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 12.79 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya laayik sheer gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessan bira akka ga'uuf immoo laayikii hundi keessan akkuma viidiyoo daawwattan laayikiin keessanis wal qixxaachuu qaba jechuudha. Akkanumallee darbee immoo namoonni biyya jirtanitti koomentii jalallee ani iddoo guyyaa har'aa akkasiin erge jettanii daldalaa walii laachuu daldalaa wal geeddaruu Kaatar keessa warri jirtan Dubaay keessa warri jirtan Saudi keessa warri jirtan daldalaa beektan koomentii jala walii kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Namoonni tokko daldalaa dhabnee rakkanna jechaa jiru akka wal gargaartan asumaan isin gaafadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u hanga guyyaa biraa viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan.